Great jechuun okay. Okay, hordoftoota keenya chaanaala EFOTube kutaa 24ffaa kana keessatti jechi dhumaa fi baay'ee barbaachisuu taate great kan jettudha. Great jechuudhaaf faayidaa guguddaa sadii qabdi. Sadarkaa keessaniif kan taate jechuudha. Jecha salphaa taatee garuu faayidaa guddaa qabdudha. Jechi great jettu kuni inni jalqabaa jecha great jedhu kana kan itti fayyadamnu guddaa jechuudhaaf. Guddaa wanti tokko yoo guddaa ta'e guddina sana ibsuudhaaf great jechuu ni dandeenya. Mee fakkeenya fudhannee ilaallu. Fakkeenyaaf mountain tabba yookaan gaara dheeraa tokko agartanii. Tabba yookaan gaara dheeraa tokko agartanii. Tabbi kun dheeraadha yookaan tabbi isinirraa fagoo jiru tokko tabbi sun dheeraadha yoo jechuu barbaaddan. That is a great mountain. Mountain jechuun tabba yookaan gaara akka jechuuti walumaa galatti aannisaa. That jechuun sana akka jechuuti xiqqoo isinirraa fagoo jira ta'uu danda'a. Gaarri isin argaa jirtan sun yookaan tabbi isin argaa jirtan sun xiqqoo isinirraa fagoo yoo ta'e that jettu. Isinitti dhiyoo yoo ta'e immoo tabbi sun maal jettu? This jettu. This is a great mountain yoo jettan tabbi kun tabba guddaadha. Tabba guddaadha akka jechuu keessaniiti. That is a great mountain yeroo jettan sun tabba guddaadha jettu jechuudha. Guddaa kan jedhu ibsaa jechi great jedhu kun as keessatti guddina maalii ibsaa? Guddina tabba yookaan gaara sanaa ibsa jechuudha. Fakkeenyaaf saree guddaa tokko yoo karaa irratti agartan maal jechuu dandeessu? This is a great dog. Dog jechuun sareedha. Sareen kun baay'ee guddaadha yookaan saree guddaadha yeroo jechuu barbaadan this kun. This is a great dog. Kuni saree guddaadha. That is a great dog yeroo jettan immoo that sana sun saree guddaadha. Sareen sun baay'ee guddaadha ta'uu ni danda'a jechuudha. Kanaaf jecha great jettu kana wantoota guddina isaanii guddaadha jennee yeroo ibsuu barbaannu kan itti fayyadamnudha jechuudha. Fakkeenyaaf egaa yeroo sanyii lakkoofnu sanyii keenya jechuudha. Ati kan eenyuti? Ani kan kanaati. Ani kana jennee sanyii keenya ni lakkoofna haga 7 ta'u. Egaa father jenna abbaadha. Father yeroo jennu abbaa. Grandfather yeroo jennu akaakayyuu keenya yookaan abbaa keenya akka jechuuti. Grand jechuun guddaa akka jechuuti. Grand jechuunis guddaa akka jechuuti. Fakkeenyaaf jecha kanaaf okay grand fakkeenyaaf jechuma isin beektan tokkoon isin yaadachiisa. Renaissance Dam hidha haaromsa abbayyaa isa guddaa yeroo jechuu barbaadan maal jettu? Grand Renaissance Dam jettu. Grand jechuun walumaa galatti guddaa, wanti sun guddaa ta'uu agarsiisa. Renaissance kan jettu kun immoo haaromsa akka jechuuti. Dam jechuun immoo hidha haaromsa guddaa ka abbayyaa akka jechuudha. Egaa grand kan jettu kun maal jechuudha? Guddaa akka jechuuti. Father yeroo jennu abbaadha. Grandfather yeroo jennu immoo abbaa guddaa akka jechuu keenyaati. Abbaa guddaa sun immoo maal jechuudha? Akaakayyuu keenya yookaan abbaa keenyaa akka jechuuti. Egaa akaakayyuu keenyarraa kaanee yeroo sanyii lakkoofnu jecha great jettu kana baay'ee itti fayyadamna. Parsantii 100% itti fayyadamna. Maaliif? Haguma namoonni nuti waamnu, namoonni guguddoo sanyii keenya keessa jiran haguma isaan lakkaa'aman jecha great jedhu kana dudubbachaa deemna yookaan lakkoofsaan itti dabalaa deemna. Fakkeenyaaf nama 7ffaa maatii keessan keessa jiru sanyii otoo lakkooftanii nama 7ffaa maatii keessan keessa jiru dubbachuudhaaf jecha great jedhu kana al 5 waamuu qabdu. Abbaa jettanii guddaa grandfather jettu.
Sun immoo maal ibsaa? Great kan jettu kun as keessatti guddina ibsaa, yaanni isaa guddaa ta'uu isaaniiti. Akaakayyuu keessan, abaabayyuu keessan deemee haga 7 geessanitti haga 100 ta'uu danda'a. Lakkoofsaan haga 100 ta'uu danda'a. Garuu yaanni isaa jecha great jettu kana ibsitaniiti kan deemtan. Amma fakkeenyaaf akkuma isiniin jedhe nama 7ffaa maatii keessan keessa yeroo sanyii lakkooftan. Great kan jettu kana al meeqa waamtu? Al 5 waamtu. Asitti isinii barreesseen jira al 5. Great jettu al 7 yeroo jennu father kan jedhu tokkodha. Isheen kun tokkoffaa taati father abbaa keessan. Maqaan kee eenyu? Yeroo namni isiniin jedhu maqaa keessan waamtu. Fakkeenyaaf Abdii yoo ta'e mucaan sun Abdii jettu. Maqaan abbaa kee yoo jettanii kaatu. Faazariin tokkoffaa yoo ta'e grandfather, akaakayyuun lammaffaa ta'a. Great grandfather yeroo jettan immoo sadaffaa ta'a jechuudha. Sadaffaarraa kaatanii jecha great jedhu fayyadamtu. Fakkeenyaaf nama afraffaa waamuudhaaf great jettanii grandfather jettu. Great grandfather. Haga 7ffaatti yeroo deemtan immoo great kan jettu kana al 5 waamuu qabdu jechuudha. Kanaaf great kan jettu kun as keessatti maaliif nu fayyadde? Abbaa guddaa jennee dhumarratti grandfather jechuun dirqamadha. Egaa karaa abbaa keenyaas yeroo lakkoofnu, karaa harmee keenyaa yookaan haadha keenyaas yeroo lakkoofnu wal fakkaataadha. Waa tokko addaan ba'u garuu garaagarummaan isaa maalidha? Great jennee dhumarratti grandfather yoo jenne karaa abbaa keenyaa lakkaa'uu keenyadha. Great jennee immoo dhumarratti grandmother yeroo jennu karaa harmee keenyaa lakkaa'aa jira jechuudha. Lakkoofsa isin great jettan sana adda baafattanii akkasitti sanyii keessanillee lakkaawwachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa jechi great jettu kun as keessattillee faayidaa guddaa qabdi. Wanti sun guddaa ta'uu isaa agarsiifte jechuudha. Faayidaa lammaffaas ni qabdi. Jechi great jettu kuni sadarkaa kanarratti kan isin beekuu qabdan. Maal kan jettudha? Gaarii yookaan kan namatti tolu jechuudhaaf. Wanti tokko gaarii ta'uu isaa yookaan kan namatti tolu ta'uu isaa ibsuudhaaf jecha great yookaan great jettu kana fayyadamuu ni dandeessu. Isheen kun baay'ee salphaadha. Fakkeenyaaf muuziqaan tokko muuziqaa hiriyyaan keessan dhaggeeffatu tokko bira teessanii otoo dhaggeeffattanii muuziqaan sun sinitti toleera taanaan this is a great music jechuun muuziqaa dhaggeeffannu sana jechuudha. This is a great music yoo jettan muuziqaan kun baay'ee bareedaadha yookaan kan namatti toludha akka jechuuti. Great jechuun as keessatti muuziqaan kun baay'ee guddaadha yookaan guddaadha akka jechuu miti as keessatti. This is a great music kan jedhu kana keessatti amma jecha great jettu kana guddaa jennee hin hiiknu. Garuu yaanni isaa maalidha? Wanti sun gaarii ta'uusaa yookaan kan namatti tolu ta'uusaa kan ibsutudha as keessa galtee. This is a great music. Muuziqaan kun baay'ee kan namatti toludha. Fakkeenyaaf sirba yeroo san hiriyyaan keessan banee dhaggeeffachuu ni danda'a. Isin sirba sana dhageessanii maal jechuu ni dandeessu? This kun is a great music. Muuziqaan kun baay'ee gaariidha yookaan kan namatti toludha akka jechuudha. Ishee kana akkasitti qabachuu qabdu. Jecha great jedhu kana asitti guddaa jettanii yoo hiiktan yaanni isaa bakka biraa dhaqa. Maaliif? This is a great music jechuun muuziqaan kun baay'ee guddaadha. Guddina isaa hin agarsiisu. Garuu yaanni isaa namatti toluu isaati akka jechuuti. Gaarii yookaan namatti akka tolu ibsuudhaaf. Fakkeenyaaf isin yaada tokko hiriyaa keessanitti himtanii hiriyaan keessan yaadni kun yaada gaariidha yookaan yaada namatti toludha yoo jechuu barbaade this is a great idea jechuun yaada akka jechuuti. This is a great idea yoo jedhe maal jechuu barbaadeeti? Yaadni kee kun yaada gaariidha yookaan yaada namatti toludha akka jechuudha. Kanaaf jecha great jettu kanallee gaarii yookaan kan namatti toludha akka jechuuti. Life is great. Jireenya akkamii yoo isiniin jedhe hiriyyaan keessan
life is great yoo jettan maal jechuu keessanii jireenyi gaariidha akka jechuu keessaniiti malee jireenyi guddaadha akka jechuu keessan miti. Egaa asitti a jalatti nuti maal jennee turre great jechuun kun guddaa jenneerra, garuu baa jalatti gaarii yookaan kan namatti tolu akka jechuutti illee ni hiikamti. Kanaaf jireenya akkami jedhee yoo hiriyyaan keessan isin gaafate isin immoo life is great jechuu ni dandeessu. Jireenya life jechuun jireenya, life is great jireenyi gaariidha yookaan kan namatti toludha akka jechuutti malee. Fakkeenyaaf great kan jettu kana guddaa jettanii hiiktanii jireenyi guddaadha ni jenna. Yeroo namni tokko jireenya akkamii nuun jedhu jireenyi guddaadha ni jenna hin jennu. Kanaaf gaariidha yookaan kan namatti toludha akka jechuudha. Egaa karaa kana itti fayyadamuu ni dandeessu. Faayidaa sadaffaallee ni qabdi kan isin sadarkaa kanarratti beekuu qabdan. Isheen kun baay'ee salphaadha. Maal jetti bareedina ibsuuf akkuma jecha good jennee looking good jennee ilaallee turre jecha great jettu kanas fayyadamuu ni dandeenya. Rakkoota akka hin qabu. Nama tokkoon feesbuukii irratti fakkeenyaaf hiriyyaan keessan footoo gadhiise you look great yoo jettan maal jechuu keessanii sitti bareedeera yookaan sitti toleera akka jechuu keessaniiti. I look great yoo jettan maal jechuu keessanii anatti toleera yookaan anatti bareedeera. Look jechuun ilaaluu akka jechuuti. Yeroo namni na laalu natti bareedeera yookaan ija namaa duratti natti bareedeera. Ija namaa duratti bareedeera akka jechuuti aannisaa. We look great nuti bareenneerra yookaan nuti toleera akka jechuuti. Fuula namaa duratti ni bareenna yookaan nuti toleera akka jechuuti. Look kan jettu kun arguu akka jechuuti. We look great nama duratti yeroo argamnu baay'ee bareenneerra yaada jedhu qaba. They look great isaanitti toleera yookaan isaan bareedaniiru. Yeroo fuula namaa duratti argaman yeroo ijaan ilaalaman isaanitti toleera yookaan isaan bareedaniiru akka jechuuti. Jecha look good, you look good, I look good, we look good, they look good ettanii akkasitti itti fayyadamaa. Namni tokko akka itti tole yookaan akka bareedee argamaa jiru ibsuudhaaf jecha goodii fi great jedhaman kanallee itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Egaa hordoftoota chaanaala A4Tube kilaasiin keenya 24ffaa kun xiqqoo dheeratteetti garuu baay'ee jechoota isin fayyadu adda baafannee ilaallee jira jechuudha. Egaa haga barnoota keenya 25ffaa keessatti wal agarruutti yeroo gaarii akka qabaatte.